tibba kana sakatta'iinsa walirraa hin cinne bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti gaggeeffamee tureera. Kanaanis jechuudha meeshaaleen waraanaa rasaasonni garaagaraa akkasuma buna kana malee ammoo hadiidni baaburaas to'annoo jala ooleera. Tibba kanas qaamolee nageenyaa fi hawaasaa eeruu waliif kennaniin jechuudha. Doolarri Ameerikaa birrii Itoophiyaa miliyoona 2 olitti tilmaamamu to'annaa seeraa jala ooleera. Kun hojii qindoominaa qaamoleen nageenyaa fi hawaasaan argameedha. Kabajamtoota daawwattoota keenya riippoortarri keenya Muhammad Kadir kanarratti waan qindeeffate qaba. Daawwadha. Laali gaarreen marfamtee bitaa mirgaa suluulaan faayamtee tokkummaan. Magaalaan Adaamaa magaalota Oromiyaa saffisaan guddachaa jiran keessaa tokko yoo taatu giddugala konferansii daldalaa fi investimentii ta'uu isheerraa kan ka'es namootaa fi konkolaattota kumaatamatti lakkaa'amantu keessa oolee buluun keessa qaxxaamura. Kanaanis qaamonni karaa qaxxaamuraan duroomuu barbaadanii fi nageenya biyyattii booressuuf socho'an meeshaalee waraanaa seeraan ala birrii sobaa fi doolara adda addaa biyya keessa yeroo naannessantu mul'ata. Akka magaalaa Adaamaatti qaamoleen nageenyaas wantoota yaaddoo nageenyaa ta'an kana hambisuuf eegumsa dhaabbii fi sochii taasisuun akkasumas buufata sakattii fi magaalaa keessatti iddoolee garaagaraatti sakatta'umsa gochaa jiru. Nutis kanuma ilaalchisuun bulchiinsa magaalaa Adaamaatti sakatta'umsa yeroo garaagaraatti raawwatameen bu'aa argamee fi haalli nageenya magaalittii maal akka fakkaatu isin biraan geenya. Joolantummaa seeraa darbee raawwatamuu fi sodaa nageenyaa hawaasni qabu hambisuuf sakatta'umsi kan barbaachisu ta'uu dubbatu. Sakatta'umsi daandii Finfinnee irraa Adaamaa geessuudha. Tokkoffaan diinni akka barbaadetti socho'uu hin danda'u. Sa'aatii 24 sakatta'ama waan ta'eef halkanii guyyaa walitti aansee dhufan sakatta'ama. Diinni akkaataa barbaadameen nageenyuma uummataa eeguudhaaf illee daandii guddaa waan ta'eef daandii Adaamaa seenuudha. Sakatta'insi uummatni yaaddoo nageenyaa tokko malee bobba'ee galuudhaaf ni fayyada jedhama. Barbaachisummaan sakatta'umsa kanaa inni tokkoffaan meeshaaleen garaagaraa magaalaa kana akka hin galleedha. Meeshaaleen akka kontiroobaandii yoo kan magaalaa kana keessa kan galu ta'e qaala'iinsa gabaa ol kaasuu danda'a jechuudha. Kanarraa kan kaase meeshaaleen adda addaa akka magaalaa kana hin galle sakatta'insi keella irratti barbaachisaa ta'ee argamee waan ta'eef. Daandii biyyattii guddaadha. Kanaaf wanti baay'een biyya kana galullee asirraan gala waan ta'eef kanaaf sakatta'umsa isii kun nageenya hawaasaatiif baay'ee barbaachisaa waan ta'eef nullee haaluma gaariidhaan hidhataa deeggaraa poolisii waliin taane sakatta'umsa sitti gaggeessaa jirra jechuudha. Naamusumaan nama qabnee waan darbes ofii keenya namoonni afaan daddarbaa nutti dubbatanis otuma jiranii obsumaan bakka tasgabbeessineetuma sakatta'aa jira jechuudha. Magaalicha keessattis buufata sakatta'umsaa fi iddoolee garaagaraatti raawwatameen meeshaaleen waraanaa seeran alaa fi rasaasni adda addaa hadiida baaburaa hatamee fi doolaarri seeran alaa birrii miliyoona 2 ol kan qabame ta'uun himameera. Hojiiwwan keella gubbaatti sakatta'umsaadhaan shugguxii adda addaa gara 21 qabamee jira. Akkasumas rasaasawwan kan meeshaa adda addaa gara 900 hadiida baaburaa kan sibiila kan isaa durii konkolaataa feessaa riguutu qabamee jira jechuudha. Qaamni nageenya tarkaanfii fudhatee to'atee jira. Kan biraa bunni kan qabamee ni jira. Isuuziidhaan Harar irraa gara magaalaa keenyatti yeroo seenu keella gubbaatti sakatta'umsaadhaan qabamee jira. Kuntaalli isa gara 35. Sakatta'umsa akkuma argitan kana dhaabbataadha. Sakatta'umsi keessaa jira. Sakatta'umsi daandii seensa Adaamaa gubbaatti goonu jira. Kana irratti mootu bu'aaleen adda addaa konkolaataa seeran alaa socho'an halkan to'achuudhaan baajaajii adda addaa kan gabatee hin qabne kan eenyummaa waraqataa konkolaachisummaa hin qabne kanneen kana to'achuudhaan saamicha daandii baabura duraanii warreen hataniitiin Isuuziidhaan fe'an asuma ganda dagaagaa warshaa Naacheppo jedhamu keessatti yeroo inni buusu odeeffannoo hawaasatiin poolisiin keenya dhaqeetiin hin qabee to'atamee kan dallaa keessa jiru kana Isuuzii tokko guutuudha. Galgala konkolaataa gara Finfinneetti irraa Dirredawaa deemu
sakatta'umsa geggeeffameen qarshiin biyya alaa doolaar guddaan qabameetu jira. Abbaan dhibbaa gara 44,800 abbaan 50 gara 22 doolaarri abbaa 20 gara 24 abbaan 10 akkas 4 abbaan tokkos jira firema tokko abbaan 10 kan biyya Suudiiti jechuudha. Dhimmi kuni birroota adda addaa birrii biyya keenya gara 49,000 ol harka isaatti kan argamee fi warqiiwwan morma gurguddaa giraamni isaa ganaa tilmaaman mana dhimma kana oomishanii waliin laallamee kan adda bahu ta'ee gara 3 warqiin harkaa kaateena gurguddaa kana gara 7 warqiin gurraa 3 giraamni isaa garuu baay'ee ol'aanaa kan ta'e tilmaaman garuu ogeessa mirkanaa'uu qaba jenneetiin kan laallu gara mallaqaatti illee shallagame qarshii guddaa jedhameetiin tilmaamama. Doolaarraa irra qabame kuni gara miiliyoona 2 ol kan sharafamu gabaa irraatiin qarshiiwwan biyya keessatii fi qarshiin duraanillee ciraan harkatti argamee jira nama kana dargaggeessa mucattii dubara wayii qabatee deematiin jira gara daldalaa deemaa jira. Dhimmoonni kun sakatta'umsaan kan argaman ta'uu isaati. Sakattoo ciccimaatu gaggeeffamaa jira. Kan magaala keessaa gaafa laallu dhaabbii 28 kanatti fufiinsaan keessumaayyuu galgala irratti sakattoo gaggeeffama. Sakattoo gaggeeffamu kanaan waan gurguddoon argamaniitu jiru. Kan akka shugguxiiwwan adda addaa waan seeliin diina qabatanii uffannaa diinaaf deemaa jiru. Dhimmoonni kanaaf kana fakkaatan boombiin tokkollee akkaataa sanaa wanti qabamee jira. Doolarri baay'eetu qabamee jira. Doolarri qabame kun hojii magaala keessaatiin kellaa irratti otoo hin taane magaala keessatti sakattootti fufiinsa qabutu gaggeeffamaa ture. Kutaa magaalaa Dambalaa keessatti sakattoo gaggeeffameen birriin baay'een bal'inaan kan qabamanii fi namoonni qabamanis yeroo ammaa to'atamanii galmeen isaaniillee dhimmichi qulqullaa'aa kan jiru ta'uu isaati. Yakkamtoonni qabamanis murtii seeraa kan argatanii fi himatamtoota hafan immoo galmeen isaanii qulqullaa'aa jiraachuu dubbatu. Bu'aan sakatta'umsaa tokko birrii sobaa abbaa 200 kan to'atame. Inni kun tokko qarshii 12 kan to'atame waggaa 2 murtii waggaa 2 kan argatee fi 26 ammoo adeemsa qorannaa irra kan jiru ta'uu isaa. Kanaaf inni kun bu'aa sakatta'umsa keenyaan argame. Meeshaan waraanaa kan akka kilaashii, shugguxii istaarii, shugguxii turkii maal kan hojii wal qabatu halkan yeroo sakatta'insi gaggeeffamu qabamanii harkaaf harkatti waan qabamaniif guyyaa tokko keessatti guyyaa 2 keessatti galmeen isaa qaama aangoo qabuuf akka dhiyaatuu fi murteessa akka argatu baay'een isaa kan taasifamaa jiru ta'uu isaati. Ajjechaan lubbuu tokko halkan kan raawwatame gargaarsa hawaasaatiin yeroo sana namni kun qabamee seeratti akka dhiyaatu ta'ee jira. Ooradii galmeen xumuramee mana murtii gahee adeemsa seerarra kan jirudha. Akkasumas guyyaa baajaajiidhaan balaa qaqqabsiisanii mana yaalaa erga geessanii booda nama achii fuudhanii riifar gaafa jedhamu riifarii san geessuun naannoo Arjinii keessatti gatame hordoffii nu taasifnee fi yeroo hawaasni nu kenne wajjin wal qabatee guyyaa tokko keessatti namoota waan sana raawwatan to'achuu hin danda'amee jira. Konkolaachisaan Taayyee Baqqalaa kan jedhamu shakkamtoota yeroodhaaf harki isaanii hin qabamne waliin ta'uun sibiila daandii baaburaa ribraaboo kan jedhamu yookiin naqaa kan jedhamu baay'een isaa tilmaaman 220 kan ta'u godina Shawaa Bahaa gara magaalaa Waranciitirraa gara magaalaa Adaamaatti seenaa osoo jiranu miseensi yeroo sana sakatta'insa irra jiranii dhaabsisuudhaaf konkolaachisaan kun eeyyamamaa waan taaneef humna paatiroolii dabalatanii hordoffii cimaa godhame kan qabame ta'uu isaati. Hawaasni iddoo sakattiitti arginee dubbisne tokko tokkos sakatta'umsi raawwatamaa jiru kun cimee itti fufuu akka qabuu fi nutis qaamolee nageenyaa waliin ta'uun nageenya keenya ni tumsinaa jedhaniiru. Qe'ee keenya keessatti qe'ee keenya eeguun nurra jira jennee naannoo san keessa kan jirru hundu galgalas bakkee yeroo qabne jechaadha hojii boodas akkasumatti qe'ee keenyaas in eegna jechaadha. Egaa cimsee abbaan biyyaa biyya ofii eeguu qaba. Hizbiinis mataa ofii eeguu qaba.
Maaliif amma abbaan biyya bulchaa ammoo kophaa biyya bulchuu hin danda'u. Maafi warri qe'ee ofii eeggachaa mana ofii eeggachaa malee namni tokko mootummaan tokko biyya bulchuu hin danda'u. Biyya kan bulchu namoota biyya keessa jiraatu. Maaliif anis qe'ee koo eeguu atis qe'ee kee eeguu malee alaa dhufee abbaan qabeenya wayii ammoo yoo mootummaan dhufee mana keenya eeguu hin danda'u. Qe'ee keenya kan eeggatu numa bicha. Yakkoonni raawwataman dinagdee biyyaa irratti miidhaan geessisan olaanaa waan ta'eef hawaasni namoota yakka raawwatan of keessaa saaxiluun gahee isaanii bahuu qabu jedhaniiru. Daldala seeraan alaas haa ta'u kontirbaandiin dinagdee biyyaa irratti dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Tokko seera qabeessaan yoo hojjetu kun karaa seeraan alaatiin wayita hojjetu daldala seera qabeessaa san gabaa ala taasisaa dhufa jechuudha. Kanaaf ikonomii biyyaa irratti illee dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Kanarraa kan ka'e dhiibbaa inni qabu hawaasni hubatee eeruu kennuurraa kaasee to'achuurraa kaasee akka hawaasni hirmaatu taasisanii to'ataa tarkaanfii fudhachaa deemamaa jira jechuudha. Kun biyyaaf faayidaa hin qabu. Namoota dhuunfaatti itti gargaaramu namoota dhuunfaa fayyada. Kanaaf baankiin gara siistamaa maallaqnoon keessumaayyuu haalli karansiin kun baay'ee barbaachisa. Biyyi tokko biyya biraa wajjin daldala adda addaa gaggeessu ikonoomii biyyaa keessatti kan alaa galu keessaa bahu maallaqa kanarratti hundaa'a. Black market jedhamee alatti namoonni dhuunfaa walirraa bitanii kuusanii eenyu isaa dabalanii sochoosan kun dhiibbaa guddaa dinagdee biyyaa irratti geessisuu danda'a. Daldalli seeraan alaa akkuma beekamu dinagdee biyya keenya irratti miidhaa guddaadha kan inni geessisu. Kanaanis wal qabsiisee dhimmi bu'uura misoomaatiin wal qabsiisu rakkoo guddaadha kan magaala keenyas haa ta'u iddoo biraatti uumaa jiru. Kan baabura adiida baaburaa qofa osoo hin taane teelee irratti wanti raawwatu keebilii irratti wanti raawwatu tureera. Sanallee miidhaa guddaadha jechuudha hawaasa keenyaaf kan qabu. Kanaaf kanarratti orreenti goonee miseensa keenyaafis akshin pilaanii gabaabaa kan qopheessine jira. Toorri xiyyeeffannoo keenyaas keessumaayyuu dhimmoota bu'uuraalee misoomaa fi dantaa mootummaa ta'an irratti. Qaamoleen nageenyaa yeroo sakatta'umsa raawwatan of eeggannoon sakatta'uun barbaachisaa akka ta'es dhaamu qondaaltonni dubbisne tokko tokko. Sakatta'umsi akkaataan itti sakatta'amu tokko qaama konkolaataatu sakatta'ama. Qaamni konkolaataa kun iddoowwan garaagaraa qaba. Iddoowwan garaagaraa sirriitti sakatta'amaa jechuudha. Wayita sakatta'amu kana tokko qaamni nageenyaa iddoo sakatta'umsa san deemu orienteeshinii fudhatee deema. Orienteeshiniin kennamee fi gaafa hojii galu karaa naamusa qabuun karaa of eeggannoo qabuun bakka sakatta'uu qabu hunda sirriitti sakatta'aa jechuudha. Tokko isa. Lammaffaan immoo qaama namaatu sakatta'ama. Qaamni namaa wayita sakatta'amu karaa of eeggannoo qabuun akkaataan nama gowwoomsuu hin dandeenye akkaataa namatti doongorsuu hin dandeenye dabasaa irraa kaasee haga miilaatti karaa of eeggannoo qabuun hin sakatta'amaa jechuudha. Haalli nageenyaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa tasgabbii kan qabu ta'uu eeranii nageenya amma jiru kana itti fufsiisuufis hirmaannaan hawaasaa olaanaa ta'uu yaadachiisaniiru. Haalli nageenyaa yeroo amma keessa jiru keessatti nagaadha jechuun dandeenya. Nagaas kan taasise irri caallisaa caasaan nageenya magaalaa keenyaa hirmaannaa taasise keessatti keessumaayyuu poolisiin keenya caasaa nageenyaa hirmaachisaatti kan jiru. Caasaan nageenyaa yoo jennu halkanii guyyaa sa'aatii 24 bakka eegumsa dhaabbiif sochii 28 jennee akka magaalaa keenyatti qaban itti fufinsaan hojii kana kan hojjechaa jiranii nageenya magaalaa keenyaa mirkaneessuu keessatti hojiin gurguddoon hojjetamaniitu jiru. Caasaan keenya yoo cimee hojjete hawaasti keenya illee yoo nu gargaare magaalaa Adaamaa nageenya ishii guutumaan guutuutti mirkaneessina waan ta'eef caasaan keenyaaf hawaasti keenya kana hubate nu duukaa akka dhaabbatu. Daldalli seeraan alaa miidhaa dinagdee fi hawaasummaa irratti qaqqabsiisuu olaanaadha. Biyya tokko galma barbaadameen gahuun kan danda'amus yoo nageenya amansiisaa fi itti fufinsa qabu jiraatedha. Hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuuf immoo hawaasni fi qaamoleen nageenyaa waliin qindaa'uun hojjechuun murteessaadha. Bulchiinsa magaalaa Adaamaattis hojiin sakatta'umsaa hojjetamaa jiru kun cimee yoo itti fufee nageenya waaraa fiduun ni danda'ama jenna. Laaligaarreen marfamtee bitaaf mirgaa.